Waaqatti amantanii isin qabeera sagalee kiyya kana shirnaa godha. Ani ilma dhiiraadha miidiyaarra bahee yoon bo'e narraa fokkisa. Gurbaa kana hin beektu. Asnaaqeetu fayyadama jechuudha. Asnaaqeetu fayyadama jechuudha. Maallaqa hammana hin jedhamne maallaqa baay'ee erga nuun nama shanidha. Ijoollee warri kaan yaada jiraa dubbachuu danda'u miidiyaarra baanii. Ani garuu amma kan kiyyan dubbatadhaan. Gurbaan kuni guyyaa akkasii bararta guyyaa akkasii deemta maallaqa hundumaa xumurii gashii erga jedhee fixee booda telegiraamirraa bilook na godhee iimoorraanis bilook na godhee kallattii hundumaan bilook na godhee jechuudha. Erga maallaqa hundumaa fudhatee jechuudha. Samuuna dheengaddaa sagalee naa qabee ture. Dirra akkam jirta nagaa keetti jedhanii kadhata gooftaa. Nagaa kan kee haala jiru biyyessaan jira of qopheessite keetti ani viizaa qofaan si hojjete. Yeroo birrii fudhachuuf ka'edha. Isa sibira jiru kan diraamaa maal of qopheessite. Fudhachuuf ka'edha. Yeroo birrii ergee fidha. Of qopheessite taa'ee jechuudha. Akkasii. Yeroo kana gaafa birrii hundumaa akka nan fixuu barbaadudha. Namadha. Namni baay'een gaafa nuti siqee paasterii Asnaaqee jedhama, Asnaaqeetu fayyadama, abaluu kana jedhama, sana jedhama jedhee namni waan garaagaraa dubbachaa ture. Haa ta'u malee ergaa kana hundumaa godhee fudhatee booda ana duwwaa mini ijoollee kan kaan irkaa 270, 250, 300, 320 akkasitti maallaqa baay'ee fudhatee har'a garuu lafanni jiru hin beekamu jechuudha. Bilbila isaa tokko hin hojjetu bilbila isaa siimii keessa bilbila keessaa siimii baasee gatee lafa hin barbaadin hin jiru lafatti nuti hin deemin hin jiru badee jira jechuudha. Amma miidiyaa irra cufatee badee jira. Namni ga'e isaan gaafa dubbisu Adaamaan jira kanan jiraadha. Biyya jira ture Adaamaadha. Gurbaan kun dheengaddas fuudhee ture jechuudha. Mucayyoo kana fuudhee ture dheengadda. Gaafa birriin ergamuuf jechuudha. Birrii gaafa 40,000, 60,000. Kanumaan deemama birriin 40,000, 60,000, 40,000, 60,000, 40,000, 60,000 duwwaa si gaafata. Maaliifi wal fakkaataadha waan ta'eef 40, 60 kanuma duwwaan si qaqqabeedha. Ani garuu riisiitii hunda baafadhee nan qabaa jechuudha. Riisiitiin tokko tokkoon baankii irraa fudhadhee nan qabaa jechuudha. Birriin maallaqa irratti galcheef jechuudha. Samoona yoo xiqqaate haadha manaa 5 6 fuudheera gurbaan kun. Sin argaa wala garreedha. Baay'ee beektu wala garree gaariidha. Namni kamiyyuu yeroo duus yeroo miidhamus hin beekamu. Garuu namni kam immoo seera jalaa lafatti miliqee boo tokko hin qabu. Iddootti boo tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni sagalee kiyya kana dhaggeeffachaa jirtan. Please nama hundumaaf share naa godhaa. Lafa argametti lakkanuuf qabamu jechuudha. Ijoollee baay'ee barbaachisaa irra nuti ijoollee Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 6tti maatii koo haadha koo biratti baradheera. Abbaa nan qaba abbaan kiyya garuu nu waliin kan jiraatu otoo hin taane icciitiidhaan haati kiyya anaan qofa kan deessedha. Yoo xiqqaate haati koo gaa'ila si'a 8 dhaabbatteetti. Haa ta'uutii garuu gaa'ila dhaabbatte kana keessatti dhala argachuu waan hin dandeenyeef dhiironni isheen waliin gaa'ela dhaabbatte waliin jiraachuuf eeyyamamuu hin taane isheenis dhala godhachuudhaaf jecha lafa hin qonne gaaraan fottoksine laga hin buune amantaan jijjiirra hin qabdu. Dhalli gaa'ela keessatti barbaachisaadhaati. Anaan wareega guddaa kanfalteeti haati kiyya na godhatte. Akka tasaa ta'ee anaan kan na godhatte dhiirota 8 haati kiyya waliin gaa'ela kan dhaabbatte waliin otoo hin taane namuma ollaa ishee jiraatu maatii kan qabu icciitiidhaan yaalii yeroo gaggeessitutti anaan daa'ima argatte. Maqaan nama sanaallee akka ittiin hin waamamneef jireenyi bultiinsaa akka hin jeeqamneef jecha maqaa abbaa isheetiin anis maqaa abbaa koo godhee maqaa abbaa haadha kootiin nan waamama. Haadha koof qananii jechi jedhu anaan hin mul'isu. Baay'een qananiidha. Obboleessa dhiiraa obboleetti dubaraa gara biraa waan hin qabneef haati kiyya mana keessa anaan qofa guddisti. Kaan gahee gara biraan qabdu. Lafa guddaa maatii isheerraa dhaaltellee waan na qabduuf rakkoon mana keenya keessa hin jiru. Kanaadhaatiif haati kiyya midhaan galee kan bara tokko dhumee kan bara lammaffaa yeroo walitti qabamu warreen waan nyaatan waan dhugan lafa midhaan hin qabne harka kalleeyyiif haati koo kuntaala 1 kuntaala 2 wanta manatti fekamuu bara dhufutti hin dabarsu jettee manaa baastee kennitee fi gumbiin yookiin immoo kotaraan keenye midhaan bara haaraatiin waggaa waggaatiin guutaa. Dhiironni ishee barbaadan yookiin immoo jaallatan
sanyoos ta'e abbaa warraa ta'uufii dhufanis kan isaan ilaalanii dhufan qabeenya haadha koodha. Lafti tokko arfaffaan ganda keenyaa kan keenya dhayoon jedhe soba hin ta'u. Abbaan ishii baala abbaataa yookiin immoo abbaa lafaa giraazmaach kan jedhamanidha. Bara mootummaa Haile Sillaasee lafa guutuu fudhataniiru jechuun ni danda'ama. Bara mootummaa Dargiidha. Obbolaan ishee lamaan mootummaa Dargii otoo mormanii lafa kana nurraa fuudhuu hin dandeessu otoo jedhaniiti. Mootummaan Dargii ajjeesee lafa abbaa ishee qofaatti haati kiyya dhaalte. Eega isaan du'anii immoo wal falmiirra otoo jiranii mootummaan sunis kufe haati kiyya ijoollummaadhaan haadha qabeenyaa taatee jiraachuu jalqabde. Jireenyi keenyi jireenya baadiyyaa ta'us haalli itti jiraannu manni keenyi haalli jireenya keenyaa haalli itti haati kiyya na guddiste garuu akka ijoollee magaalaatti. Uffata kophee naaf bituuf haati kiyya Finfinnee deemti yoon isiniin jedhe kan na amanu jira. Haati koo uffata aanaa yookiin immoo godina keenya bitamullee anaaf hin jaallattu. Tokkitti mucaa koo dhama'een wareegaan ala argadheera jette konkolaataa qabachuun Finfinnee deemtee anaaf bittee waan jira jedhamu qarshii guddaatti baastee haati koo naaf bittee fidde. Mana barnootaallee umriin koo yeroo ga'u na galchitus haa ta'uutii garuu namni qananii'u barnootatti illee jabaatu mitire. Ani barnootatti jabaattuun ture. Kutaa tokkoffaarratti takkaan kufe akkanuma kutaa sadaffaatti takkaan kufe darbeen kutaa shanaffaatti immoo haadha koodhaan magaala gallee jiraanna malee jedheen barnoota dhiise. Manni keenyi magaalarraa xiqqooma daqiiqaa 20 kan deemsistu isumayyuu magaalatti dafa bittee mana yoonuu ijaarte malee jedheen ishee dide. Kanaan waggaa 3 barnoota addaan kuteen booddee irratti kutaa 8ffaa yoo xumurtu anis magaalan galaa jettee haati koo waadaanaaf galtus haa ta'utii garuu barnoota koo kutaa 6 baradhuu raajiin ta'ee jireenya koo keessatti uumame. Ijoollummaatti jaalalan jalqabe yeroo jedhamu umriin ijoollummaa tarii sammuu namaa keessatti waggaa 14 yookiin immoo 17 ta'uu ni danda'a. Haa ta'utii garuu ijoollummaatti jaalalan jalqabeen kan koo umrii kana hin tuqu. Reefuma waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 yeroo guutu ollaa kiyya na waliin umriidhaan qixxee kan ta'e guyyaan dhaloota keenyaa garaagarummaa baatii lamaa qofa akka qabnu maatiin keenya kan nutti himan dargaggeessan jedhaaree daa'ima ija gurguddaa magaala qal'aa. Umrii sanatti hiriyoota umrii keenyaa waliin mana meeshaa jennee yeroo taphannu anaaf inni gonkumaa nama biraa waliin abbaa manaaf haadha manaa waliin taanu. Ani isa maleen jedha innis ishee malee naan jedha. Walammannee wanta goonu beekuu baannus walirra ciisna. Baala afannee madaabaraaf jala goonee warri keenyi buna yeroo wal waaman anaaf inni yeroo sana walirra ciisuu jalqabne. Kanarraa hafee maatiin keenyillee walirratti dhalachuu keenya waan na beekuuf haadha manaaf abbaa manaa jedhee ijoollummaa keenyaa kaasee maddii keenya wal nu dhungachiisaa nu guddise. Innis gara jabeessadha haadha manaa kooti jedha. Anis gara jabaadheen abbaa manaa koodha jechuu baadhus isatti malee hin heerumu jedheen reefu waggaa 6 waggaa 7tti haadha kootti nanaasa'a. Dubbiin yeroos qoosaa madhamitiire maatiin akkuma qoosaatti maqaa walii keenyaan anaaf isa waamu. Barnootallee waliin nu galchanii mana barnootaa waliin galla waliin baana. Anarrattillee umrii sanatti ijoollee durbaas ta'e kan dhiiraa narratti lolaa. Kun immoo haati kiyya akka obboleessa kootti akkan ilaalu obboleessa keedha isatu si eega jettee wanta na amansiisteef yeroo garaagaraatti mana keenyattillee nyaata waliin nyaanna waliinis mana walii keenyaa oolla. Jaalala kanatu guddate. Kutaa 4 kutaa 5 yeroo geenyu inni anaan barnootallee waan na durseef haa ta'utii garuu mana barnootaatti na eegee wal eegneeti manatti galla. Kanumaan otoo qoosnuuti yeroon kutaa 5ffaa baradhu yookiin immoo barnoota kutaa 5ffaa jalqabu anaaf inni wal qunnamtii saalaa waliin eegalle. Umriin keenyi gaheema jechuudha. Haa ta'utii garuu haala kana daftee kan narratti shakkite haati koo qaamni kee jijjiiramuu jalqabeera. Ammaan booddee dargaggeessa waliin deemuun qabdu hiriyaa dubartootaa baafachuu qabdaa jettee na gaafatte. Yeroo kana ani haadha kootiin abbaan barbaade waliin deemee galuu nan danda'a. Hiriyoota kiyya situ naaf murteessamoo jedheen haadha koo didee. Kanaan isuma waliin ittiin fufe jaalala addaa jaalala dhandhama waliin dabarsuutti fufne. Ani kutaa 6tti darbeen inni immoo kutaa 9ffaatti yeroo darbu jireenyi maatii isaanii itti ulfaachuu ni jalqaba. Haatii fi abbaansaa yaadaan wal dhabanii walitti bu'anii walirraatii gargar yeroo bahan innii fi obboloonni isaa haadha isaanii waliin jiraachuu jalqabu.
hangaftillee mana isaanii keessatti isa waan na tureef barnoota kutaa 9ffaa dhiiseen gara biyya hambaatti nan baqadhaa nan godaanaa obboloota koo kan naaf barsiisu hin jiru jedhee natti himaam. Yeroo kanatti ani maal jechuudha anaan eessatti dhiistee godaantaa akka wal jaallannutti wal fuunee gaa'ela hin dhaabbannu moo yeroon jedhuuni akkamittiin umurii kanatti gaa'ela dhaabbannaa anis ijoolleedhaa atis ijoolleedhaa wanta ittiin jiraannu nu barbaachisaa yeroo naan jedhu qabeenyi maatii koo jiraa sanaan jiraannaa haati koo ana malee dhala garraan qabdu lafti haadha kiyyaa kan koodhaa yeroon jedhuuni tarii ta'uu ni danda'a haa ta'utii garuu anaaf siyoo kanaan ni jiraannaa haati koo fi obbolaan koo beelaan na jalaa dhumuree ani jireenya gaarii otoo hin jiraadhu kanaaf baqachuun qabaa deemeen biyya hambaa dhaqeen maatii koo gargaaruun qabanaan jedheen yeroo kanatti ani wanta murteeffadhu dhabeen guyyaa ati baatu si duukaa gara ati deemtu nan deeman jedheen yeroo kana jaalalleen koo ati immoo maal dhabdee maaltu si dhamaaseetu biyya hambaatti baqataa anoo rakkadhiinii yeroon jedhuuni ati deemnaan anis nan deemaa yoo ati natti himuu baatte abbaa magaala kanaatii gara biyya hambaa geessuu wantan beekuuf isatti meen maallaqa kenneefiin bakka ati dhaqxe duuba keerran dhufaa yookiin na waliin imala eegaltaa jedheen isa dideem kanaan innis wanta godhu dhabee baatii 2 guutuu dhiiseera hafeera otoo naan jedhu guyyaa inni manaa ka'u hiriyoota isaarraa yeroon dhaga'u anis qophaa'een maallaqa na barbaachisu haadha koo jalaa fudheen imala kiyya isa waliin hin eegaleem magaala keenyarraa gara Finfinneetti Finfinneerraa gara Jijjigaatti Jijjigaarraa gara Jibuutiitti imala keenya taasisnee Jibuutiirraallee torban muraasa teenye gara Yemenitti naannoo nama 45 taanee doonii yookiin immoo bidiruu tokkoon imala keenya taasisnee nagaadhaan dachee Yemenis dhaqqabne deemsa miilaa dheeraa ture qorumsi achi keessatti waliin argine kana jedheen isinitti himuu hin danda'u kaayyoon keenyi Yemen keessaa baanee Saawudii seenuu waan ta'eef akka carraa waraanni gidduu sana ture sagalee dhukaasaa otoo dhageenyu otoo kaanuu otoo ciisnu walirraa faffacaanee gammoojjii hamaa lubbuu namoota hedduu fixe kaanillee miti eebuun bishaanii karaatti nama hambisuu danda'u jalaa jaalallee koo waliin rabbi nu gargaaree baanee Saawud Arabiyaa seennee Saawudii akkuma seenneen mucayyoon waggaa tokko dura karuma godaansa kanaa Saawudii seenteettu kan waliin barachaa turre waan na turteef bilbila ishee biyyumatti qabadheen akkan Saawudii ga'eetti bilbileefiin wal arganne mana isheetti anaa fi jaalallee koo fudhattee mucaama naannoo tokkooti saffisa kamiin akka isheen heerumte beekuu baadhus abbaa manaa godhateetti edaa biyya hambaa kanatti kan godaane dhalaanis dhiirris wal malee hin jiraataniire jedheen abbaa manaa koo waliin gaa'ela keenya seera qabeessa dafnee gochuu akka qabnu yeroo sumanaaf gadee kanaan mana ishee teenyee guyyaa 3 booddee jaalallee koof hojiin argame torbee 2 booddee immoo mucayyoon kun ofuma biraa hojii naaf argitee waliin deemeen hojjechuu jalqabee haadha koof bishaan buusee gadi jedhee waa fuudhee gargaareen hin beeku amma garuu biyya ormaa taanaan dirqamadhaatii halkan guyyaa otoo hin jedhin torbanootaaf walitti fufeen hojjechuun jalqabee jireenyis natti haara'ee jaalallee koo waliinis kan wal arginu torbeetti yookiin immoo torbee 2ttidha baay'een isa yaada innillee baay'eetti na yaada guyyaa guutuu hiriyaa koo waliin bakka hojiin oolu waa'ee isaa dubbadheen hin quufu baay'ees natti tola boqonnaama kanan argadhu iyyuu yooman waa'ee isaa haasa'uudha haasoon biraa natti simmi'aawu natti sin tolu isaaf jedheen biyyaa baheen godaanee yeroon jedhuni maaf qoostanaan jetti lafti warra kee bar yoo gurgurame qarshii 20,000 50,000 sun qabeenya maaliitii qabeenya warra koo jette hin booniinii jettee hiriyaan koo anatti deebisti edaa isheen waa'eema jaalallee koo yeroon itti haasa'uyyuu hinnatti inaafti abbaan manaan ishee kana dura dubartoota 2 fuudhee gaggeessee amma immoo isheedhaan fuudhee waliin jiraachaa jiru hanguma nuti baatii tokko isaan bira turrettiyyuu jaalalli isaanii kan namatti tolu akka haadha manaaf abbaa manaa miti torbeetti guyyaama tokko ishee wal arganittiyyuu walitti bu'aniitti deebi'u inni fageenya irratti hojjeta ishee fi ani bakki hojii keenyaa naannoo mana isheeti konkolaataan deemsa daqiiqaawwan muraasaa jechuudha kanaan utuma hojjennu baatii tokko booda anaa fi jaalalleen koo mana kireeffannee isaan irraa adda baanee achuma mooraama isaanii keessa jiraachuu jalqabne baatii 2 Saawudii erga finnee erga dabarsinee booda jaalallee kiyyaan maatii jaarsa gara haadha kootti ergadhu jedheeni bilbilee
haala gaariirra jirra jechuun jaarsa argatee hiikaan nuuf ta'ee haati kiyyallee jalaa baduu kooti gadda qabdu erga fixate booda tole jettee fudhattee eega sanaanis bilbileefiin waliin haasa'uu jalqabne nagaan nu gidduutti uumame tokkitti dhala ana qofaa qabdi anumtuu jalaan badeem haa ta'uutii garuu bakka jirtutti nagaanaaf ta'i ani haati kee qabeenyaafaa asii otoo hin qabu abbaa barbaadde waliin asitti waliin jiraachuu dandeessu akkam na jalaa baddaa jettee natti gaddite booddee garuu nan araarfadhe anatti garaa jabaatu sin qabdu kanaan jaalallee koo waliin haadha manaaf abbaa manaa waliif taanee jaalalaan waggaa meeqa waliin dabarsitanii namni jedhu ni jira mitiire baatii lama erga dhalannee booda maqaan koo fi maqaan isaa wal biratti waamamaa ture umrii keenya guutuu wal jechuu ni dandeenya kanaan garuu erga biyya hambaa dhufne namni jaalallee qabatee haadha manaa fuudhee yookiin immoo heerume qorumsa hin argine hin jiru anaan qorumsi koona kan eegale karaa hiriyaa kooti hiriyaan kiyya abbaa manaa ishee waliin akka guyyaa tokko adda baatu sirriitti ni beekti kanaaf immoo isa jalaa yeroo baatu eenyurratti akka utaaltu qopheeffachuu jalqabdeetti yeroo mana fincaanii seentu anarraatii sa'aatii adda baate kamittiyyuu abbaa manaa kootti bilbilti waan isheen isaatiif bilbiltu haga yeroo dheeraatti galuu fi baatus kaaseema waliin haasa'a waliin qoosa ture animmoo haadha manaadha mitiire innis bilbila kooni sakatta'a anis bilbila isaanan sakatta'a maaliif sitti bilbiltii akkasitti bilbilteoo anatti naasofnee yeroon jedhuuni anoon barree yeroo hundaa natti bilbilchidhee garaa qulqulluu anaaf qabu hinnatima hinnatti argisiisa haa ta'utii garuu karaa kanaan ishee baasuu didee yaalii guddaa gooteetti bakka ani hin jirretti abbaa manaa koo waamtee bakka abbaan manaa ishee hin jirretti waliin akka dabarsan ni barbaadde haa ta'utii garuu fedhii akka hin qabnee fi irra deddeebisee yeroo himuu fi dhumarratti guyyaa tokko jimaadhaan mirqaansitee buna danfistee kenniteefiitti maal akka dabaltee beekamuu baatus otoo hojjisaa arguu uffata ofirraa baastee maddii isaa otoo ciistuuti ofiillee mirqaana keessa jirta hin beeku abbaan manaan ishee bilbilaa oolee bilbila kaasuu fi didee jennaan anaafillee bilbilee si bira jirtii jedhee yeroo na gaafatu lakkii yeroon jedhuuni eessa jirtire yeroo naan jedhu har'a eeyyama fudhattee hin dhufne ganamas galgalas bakka ishee anatu hojjetaa yeroon jedhuuni mucaan kun dhokattee anarratti maal dalagaa jirti jedhee gara manaatti yeroo galu qullaa qulqulluu ishee abbaa manaa koo waliin otoo ciistu argee. Kanaan naatee yeroo kaatu abbaan manaan koo garuu ka'uu hin dandeenye uffanni isaas akkuma uffatetti jira hadoo dheeraa hin dubbatu as achiin galagalu jimaa afaanuma isaa keessaa chochoosaa kanaan abbaa manaa koollee erga dhahee booda ka'uu miliquu jalaa fiiguu yeroo didutti maal ta'eetii jedhee yeroo nahu hadoodaadhaam isheetiin illee achumatti tumee uffata uffattee fiigdee jalaa baatee yaadaan haga abbaa manaa koo ajjeesutti yaadeeraam haa ta'uutii garuu homaa dubbachuu dhabuunsaa waan ta'e kanatti waa ta'e itti argisiisuu dadhabuunsaa isa naasisee ni sochoosa qaama isaallee irraa baasee ni ilaala dubbiin akka inni yaade miti anaan illee bilbilee na waame maal ta'e jedheen yeroon mana dhaqu dubbii kana nan argee akka malee mirqaaneera erga anaan argee booda gungumee nattaasa'a wanti inni dubbatus natti hin beekamu battala mana yaalaa geessinee hanga dammaqutti nu eegaa naan jedhanii sa'aatii 6 booddee ofii dammaqee ka'ee maal akka ta'e maaltu akka raawwachaa ture waan tokkoyyuu hin beeku haa ta'uutii garuu buna na waamtee dhuguu akka hin jalqabee fi jimaas nyaachuu akka hin jalqabeen beekaa kanaan alan beekuu jechuun nutti dubbate. Eega sanaa abbaa manaan hiriyaa koo irraa adda bahee mana sanas gadhiisee fi deemee isheen garuu ija jabaattuun gara manaatti deebitee wanta gootes bultee bakka hojiitti bagan godhe maaltu haa dhufure jettee naaf deebistee anis dubartiidha mitiire akkam abbaa manaa koo akkana goota jedheen walitti buunee isheen garuu kanaan naan dhaabbanne sa'aatii booddee shorxaa yookiin immoo poolisii saawudiidhaan na qabsiistee gara mana hidhaan galee abbaa manaa isheerraa adda baateetti mitiire abbaa manaa kiyya abbaa manaa ishee godhachuuf jecha anaan na hiisistee hedduun keenyi ilmaan Oromoo saawudii kan jirru waraqaa hin qabnu mitiire abbaan manaan kiyya dhufees na gaafachuu hin danda'u haa ta'uutii garuu isattis jireenyi bitaatti galee torban tokko manuma sana keessa erga jiraatee booda mucayyoon kun akka anaan qabsiistellee dhagahee lubbuu
buushee baaseen harka koo mootummaaf hin kenna jedhee otoo eeggatu dhufuu fi diddee hojiillee waan dhiiseef akka inni hammeenyaaf mana taa'aa jiru hiriyoonni isaa waan hubataniif dhiisi jedhanii mana gadhiisisanii isheellee dhoksaatiin meeshaa ishee fudhattee magaala kana akka gadhiistu erga taasisanii booda ani dhameen gara biyyaatti galee Finfinnee akkuma gaheen maallaqa naaf ergi jedheeniin takkaaf gara haadha kootti otoon imaliin dhufuu kiyyallee otoon itti himiin irra deebi'een godaansa jalqabe. Si'a kana beekamitiire Faddaalaas haala ittiin yeroo gabaabaatti imalanis maallaqa kanfaleen deemeen si'a lammaffaaf abbaa manaa kootti dabalame. Diinni ofii diinuma ofiidha. Amma immoo mucayyoon kun wal argattanii jettee akka nuti waliin nyaannee waliin hin dhugne ijoollummaa keenyaa kaasee waliin hin guddanne biyya ormaatti diina nutti taatee bakka ani hojjedhu hin beektu bakka abbaan manaan koo hojjetu garuu wanta beektuuf ammas maallaqa kanfalte bakka abbaan manaan koo hojjetutti qabsiiste abbaan manaan koo hidhame. Si'a inni abbaan manaan koo hidhamu aaree gubadheen maal ta'a ijuma koo Rabbi fide jedheen bakka isheen jirti jedhameen dhaga'ee deemeen barbaadeen hin dhabee booddee irratti mucayyoon kun biyya ormaa kana keessa nun jiraachistu jedheen harka kiyya shorxaatti kenneen carraan biyyatti galuu booddee abbaa manaa koo mana hidhaa seenus carraan dursee naaf kennamee gara biyyaatti galeen abbaan manaan koollee galee Finfinneetti wal argannee maalaa goonuu jennee teenyee mari'annee kanaan yaanni tokko karaa seera qabeessaa haa imallu yeroo ta'u yaanni gara biraa immoo gara biyyaatti gallee Rabbi kan nuuf qoode jireenya mataa keenyaa jiraanna kan jedhudha. Lamaan keenyi al takkaatti dafee viizaa argachuu baannus haa ta'uutii garuu ni yaalla jennee karaa seera qabeessaan piroosesii jalqabne. Kana gidduutti ture haati kiyya Finfinnee akkan jiru kan dhageessu kanaan koottaa nun jette. Lakkii viizaa keenya erganneerraa guyyaan nu jalaa darbaa yeroon jedhuuni biyya hambaa deemtanii maal barbaaddu jettee nu gaafatte. Anis maallaqumattiin wal jiraachisnu yeroon jedhuuni koottaa siniif hin kennaa maallaqa hanga barbaaddanii jettee nu waamte. Abbaa manaa koo waliin gara biyyaatti galle. Kanaanis haati koo elayaa mucaa koo lafa abbaa kiyyaa harka caalu mootummaan fudhateera. Investimentiif nan barbaada waan jedheef anaaf immoo maallaqa haga kanaa naaf kennaniiru. Maallaqni kun anaaf siniin miti nama biyya kanaayyuu jiraachisuu danda'a. Kanaaf amma cidha keessan godhaatii gammachuu keessan natti argisiisaatii yoo barbaaddan Finfinneetti yoo barbaaddan immoo magaala kanatti yoo barbaaddan immoo magaala gara biraa deemaatii jireenya barbaaddan akka barbaaddanitti jiraadhaa. Qabeenya kiyya kan ta'e hunduu kan keetii dhala gara biraan qabu jettee natti himte. Maallaqni suni baay'ee guddaadha. Maallaqa kana qabaatanii biyya hambaa deemuun hin yaadamu. Abbaan manaan koos cidha nuuf taasisee haati kiyyas maallaqatti nuuf dabaltee cidha bareedaadhaan akka haaraatti erga wal fuunee booda haadha keenya maatii koorraa hin fagaannu jennee achuma magaala aanaa keenyaatti abbaan manaan koo konkolaataa FSR jedhamu qarshii miiliyoona 3.5 haaraasaa mana isaatii bitee hojjechuu jalqabe. Obboloota isaa maatii isaa gargaaruu jalqabe. Kan argannaan maaltu biyya hambaatti nama raacha jedhee ofii hojjechaa konkolaachisaa jireenya gaarii na jiraachisaa jira. Haati kiyyas baadiyyaatii haa baatu jedheen maallaquma isheetiin mana biteefiin ollaa makiyyaa jiraachuu jalqabdeetti. Isheen ijoolleen qabdu ture mitiire haa gammaddu jedheen waggaa waggaatiin walirratti dahuun waggaa 4 keessatti ijoollee 3 godheen haadha koollee gammachiiseen ofiillee gammadeen jireenya qananii sooressi tokko jiraatu jiraachaan jira. Rabbiif galanni haa ta'u. Anaaf isa gidduu jaalala qulqulluu taliila jedhamtutu jira. Jaalala dhugaa takkaafuu kijiba hin qabnetu nu keessatti uumameera. Wal malee jiraachuu hin dandeenyu. Murtee ani murteeffadheen murtee inni murteeffateen Rabbillee nu gargaara. Jaalala ijoollummaa keenya nuuf eebbisee walitti mi'oofnee waliin ijoollee horannee maatii keenya birattillee kabajamnee dungoo ifu taanee jiraachaa jirra. Hiriyaan takkaaf jireenya keenya keessa galte garuu nu diiguuf nu bittinsuuf karoorfattee turte. Haa ta'uutii garuu Rabbi harka isheetti dabarsee nu kennine. Biyya Arabaatii nu dhiibuun ishee immoo Rabbi eebba biyya keenyaa akka nuuf qopheessuuf gumaacha nuuf godhe. Hiriyaa akkanaa Rabbi namaa oolchu. Ani ilmaan godheen abbaa manaa koo waliin guyyaa guyyaatti suuraa kiyya toora feesbuukii kiyya irratti nan maxxansa. Yeroo ani maxxansu abbaan manaan kiyya akka ishee barbaadaa turetti akka ishee gudeeduuf yaalii godhetti wantoota garaagaraa toora feesbuukii ishee irratti maxxansiti. Anis waan nan beekuuf calleen jedhaam. Anarraa abdii kuttee biyya dhuftee dhiira gara biraatti heerumtee deebitus haa ta'uutii garuu ammas gaa'elli isheen milkoofneefi gaarii warra yaadaniif ayyaanni waaqayyoo gaarii magootiifi.
warrammoo hammeenya darbii kan namaa fudhachuu tattaaffii godhatanitti otuma cololi'anii gaarii otoo dhabanii jireenya isaanii keessatti gubachaa boqonnaa dhabaa jiraatu. Kun barnoota seenaa kiyyaati. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Akkuma Rabbi anaan yaadate gaachana ta'ee jireenya koo gaariitti dabarse kan keessan warra rakkachaa dhiphachaa jirtan dhugaatoo qabdanii halkaniif guyyaa boossaniif isin haa ga'u. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa irraallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qodde isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa kanarraatii kan barattan waan irraa hubattan yaada keessan koomentii jalatti qoodaafii jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Like, share fi subscribe gochuun dagatina. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti guddaa galatoomaa.